Akka itti bahan beekan malee akka itti galan hin beekan. Obboleettiin teena suuraa ishee irratti osoo dahumsarra jirtu guyyaa shan isiin suura turte guyyaa shanaffaa irratti isii fi ilmoon gara fuula rabbiirraa waan baay'ee hamilee nama qabu wallaahi ilaajii waan garaa nama nyaatu abbaa warraa isii osoo bakka isiin jirtutti imaluuf deemu xaana fi aalii isii firoottan isii rabbiin jajjabinaa viidiyoo kana namni rabbiif jecha hundi keessan sheer godhaa dhiifaa. Obboleettiin teena tu dhaltuu arsii asallaa keessa eessa akka isin taate namni beeku maatiin hin argaman viidiyoo kana sheer koppii jireenyi biyya ambaa kun wanti maatii biraan gaha maatiin ishii waan kana yoo arge akka rifa beek akka hamilee cabu akka gaddi guddaan itti dhagahamu beek homaa wanti godhan hin jiru wanti hunduu rabbi irraa waan dhufeef waan rabbii namaa katabe guyyaa rabbii malee yeroo hundumaayyuu nuti aana fa'aadii firoottan isiitiin jajjabina rabbii haa kennu bakkeen hundi kun ta'e naannawa kardii Saudi Arabiyaa naannawa kardii ijoollee bira jirti jedhama keessi kenna nu booda sababni keessi kenna nu booda nuti miidhamtu wanta jedhamu qaba viidiyoo kana biyya ambaa teenye biyya ambaa yeroo teenyu mana namaa dalaganna jibbamaa maal jecha rabbiin immoo sana irratti leechuudha dhufe abbaa mana ishee sunillee hin qabame bakka waa hedduutu walitti wal guura jechuudha obboleettii tiyatana rabbiin raafata isii haa godhu isiinuyyuu dubartiin ulfaa ji'a ramadaanati ji'a khayriiti ji'a balbalti azaabaati cufamte balbalti jaannataatti banamtu rabbiin jannataan isii haa gammachiisu maatii isillee rabbiin sabrii dhuma hin qabne isaanii haa kennu obboleeyyan kiyya hedduu takka gara wallaahi baay'ee gara na nyaatte jechuudha gaaf viidiyoo kana argu bakka baay'ee matti gara na nyaatte maaluma jireenyumti keenya kuni maali inni har'a mana hidhaasan keessatti akkamitti jiraataa jira wallaahi baay'ee ulfaata dhugumatti wallaahi baay'ee ulfaata maaliif hoo jettanii wanti akkanaa kuni nama muudatuun baay'ee ulfaata obboleen kee biyya namaa keessa jirta ilmoo biyya ambaatittis dhalu wallaahi ni ulfaata jechuudha gizee tokko mucaan tokko maal jette isinitti fakkaata wallaahi waan garaa nama nyaatu ijoolleen biyya arabaatitti deettu jechuudha maal jette isinitti fakkaata mucaan kun biyya arabaatti deesse dubartiin isheen deessifteellee bakka ciniinsuun natti dhufteetti yeroo jalqabaatiif mucaan jechuudha waan nama ajaa'ibu gaaf ciniinsuun itti dhuftu mucaan kun nama asiin dura daan agarre dubartiin isii deessiftullee Itoophiyaadha jechuudha namni kennallee tokko tokko jechuudha manatti deette mucaan mana yaalaa deemuuf waraqaan qabdu gillii seenuuf mallaaqni guddaadha gaaf kaanii mucaan kun kaatee manatti deessi gaafa manatti deessu kana isin manatti deesse gaafa manatti deessu kana dubartii tana deessise dubartiin tuni abashaadha waa hedduu isii goote jechuudha mucaa sana intalli kun manatti bilchaattee gara hospitaalaa deemte malee akkasitti kaatee gara hospitaalaa deemtillee Allahu aalam namni kenna akkuma lafa biyya Itoophiyaa kanatti manatti xiqqoo da'umsa dandeettii ka jedhamu maal ka jedhamu jiraa miti manatti yoo dadhabde gara mana yaalaa geessan mucaa kana gaaf kaanii akkasumatti manatti deettu wanti dubartiin sun isii goote otoo saba biraate jedha wallaahi nama boochisa wanti isiin dubartii mucaa kan hafuura baafachiisu dhoogitee jechuudha danqitee jette namitti jechuudha dayinsaa rimeenni daa'imni dhufee jira ana wallaahi ammallee mucaa sayyaadha bakka waa'ee dayinsi waa'ee isiin yeroo san jettu waraadadhu namni keenya hammam ofii isaatiyyuu nas beekee baasuuf yaalu gaafsan mucaa sanirraa bareechuudha bakka namni gaaf hafuura baafachuu jira miti hafuura baafachiisu dhoogite jechuudha mucaa tana jechuudha wanti isiin isirratti raawwatte waan addaati kanaaf ani viidiyoo keessuma irratti dhaabaa viidiyoo baay'isine baay'ee ulfaata wallaahi baay'ee ulfaata bakka hedduu takka gara nama nyaatti maaliif bakka maaliif nuti biyya ambaa keessattis dararamna
biyya keessatti jireenyaan dararamna bakka gara hundattuu ni cinqamna bara wallahi gara hundattuu ni cinqamna kun hundu carraakee nama waa rabbiin nu godhimu alhamdulillah jechuudha wayya wanni kun hin jiru wanni finni hin jiru boonnee waa fiduu hin dandeenyu jireenyumti lafa kana ulfaataa deema wallaan akka gootti gaafan argu bakka jireenyi lafa kana akka ulfaatu biyya keessas biyya ambaas akka ulfaatu amma argaa jira haali jireenya ilmi namaa kuni bakka gaabii ambaa ture sanis iddoo takkatti ane namni kenna yoo miidhamu akkasi viidiyoo keessuma irratti dhaabaa hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa natural like godha share godha subscribe godha ramadaana guyyaa 18ffaa eegalee jira jechuudha.